Video kana keessatti wantoota lama isinitti agarsiisa. Duraan dursee kan isinitti agarsiisu bilbilli keessan xalafamuu yookaan immoo namaan to'atamuu akkaataa ittiin beekuu dandeessanii fi yoo namaan to'atamtan yookaan immoo namaan xalafamtan akkaataa ittiin ofirraa hiikuu dandeessan isinitti agarsiisa jalqaba irratti jechuudha. Akkuma asirratti argartan bilbilli kun already namaan xalafamee jira. Bilbila kan koodha. Voicing kan koo, sagaleen kan koo jechuudha. SMS'n, faxiin, saayinkiin wanti hundi jechuudha forward ta'ee jira yookaan namaan xalafamee jira jechuudha. Kanaafiyyuu information bilbila kan koo irratti haasa'u waan bilbila kan koo irratti godhu message-dhaan akkasumallee sagaleedhaan akkasumallee karaa faxiitiin wantoota darban hundayyuu namni na xalafe kun salphumatti beekuu ni danda'a jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa isaa asirratti argama. Namni na xalafe kun lakkoofsi bilbilaa isaa kun asirratti argama. So bilbilli kan koo akka haala kanaan xalafamuu akkaataa ittiin beekuu danda'ee fi akkasumallee bilbilli kan koo xalafame erga ta'e yookaan namaan to'atame erga ta'e akkaataa ittiin ofirraa hiikuu danda'u isinitti agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo kun kan ilaallatu namoota bilbila haarawaa bitachuu barbaadanii fi akkasumallee bilbila nama irraa bitachuu barbaadan hiriyyaa keessan irraa ta'uu danda'a, nama hin beekne irraa ta'uu danda'a. Bilbila haarawaa bitachuu warroota barbaadanii fi akkasumallee harka namaa irraa bilbila kanaan dura hojjetaa ture harka namaa irraa bitachuu warroonni barbaadan viidiyoo kanarratti bilbila san bituun duratti wanta kana beekuun murteessaadha. Keessattuu bilbilli isin bituudhaaf deemtan tachiin isaanii hojjetamoo hin hojjetu. Kaameraan isaanii hojjetamoo hin hojjetu. Maayikiroofooniin isaa ni hojjetamoo hin hojjetu. Sagaleen isaa ni hojjetamoo hin hojjetu kan jedhu wantoota bal'aatu jira. Wantoota kanneen akkaataa ittiin beekuu dandeettan, tooftaa ittiin beekuu dandeessanii fi wantoota kana check gochuudhaan maayikiroofooniin bilbila bituudhaaf deemtanii, sagaleen bilbila bituudhaaf deemtanii, touch screen yookaan immoo tachiin jechuudha. Tachiin bilbila bituudhaaf deemtanii hin hojjetamoo hin hojjetu. Check gootanii bilbila namarraa bituu illee barbaadan yookaan haarawas bitachuu barbaadan check gootanii bilbila haala amma isinitti agarsiisu kanaan bitachuu ni dandeessan. Wantoota kanneen lamaan irraa ni barattu, itti fayyadamtu jedhee yaada. Keessattuu namoonni bilbilli kan koo xalafame moo hin xalafamne yookaan immoo namaan to'atame moo hin to'atamne jettanii warroonni of sodaattan isteeppii amma isinitti agarsiisu kanaan bilbilli keessan xalafamuu akkaataa ittiin beekuu dandeessan, yoo xalafame ta'e immoo akkaataa ittiin ofirraa hiikuu dandeessan isinitti agarsiisa. Inni lammaffaa immoo namoota bilbila haarawaa bitachuu barbaadan yookaan immoo nama harkaa bilbila moofaa ta'e yookaan immoo kan oldii ta'e bitachuu barbaadaniif bilbila bituudhaan duratti wantoota check gochuu qabdan har'a isinitti agarsiisa. Keessattuu kaameraa, maayikiroofoonii, touch screen fi akkasumallee saawundii yookaan sagaleen bilbila bituudhaaf deemtanii sun ni hojjetamoo hin hojjetu jettanii adda baaftanii isteeppii isinitti agarsiisu kanaan bitachuu ni dandeessan. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isinirraa qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana keessatti wantoota lama asinitti agarsiisa akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti wantoota kanneen lamaan irraa ni fayyadamtu. Gara barnoota keenya kanarraatti osoo hin ce'in warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan akkasumallee maatii YouTube chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Keessattuu viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyada waan ta'eef share gochuu hin irraanfatinaadha. Dhaggeeffattoota koo viidiyoo kana daawwachuu keessaniin duratti duraan dursitanii bilbila keessan irratti VPN on godhadhaadha. VPN on godhachuun tokkoffaa viidiyoo kana qulqullinaan dhaggeeffachuudhaaf isin gargaara. Lammaffaa immoo anaafis faayidaa guddaa qaba waan ta'eef VPN bilbila keessan irratti argamu on gochuudhaan viidiyoo kana eegalaa. Gara barnoota keenyaatti ceena. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu bilbilli keessan namaan xalafameera moo hin xalafamne yookaan to'atameera moo hin to'atamne kan jedhu akkamitti beekuu dandeessan. Kanas beekuudhaaf foon koolii irra seentu yookaan immoo aappii foon jedhamu irra ni seentu. Ergasii immoo bakka itti namaa bilbiltan kana irratti koodii amma iskiriin irratti isiniif barreesse kana barreessuudhaan beekuu ni dandeessan. Urjii jettanii, maslaalii jettanii, 61 jettanii, ergasii immoo maslaalii jettan, ergasii immoo ni bilbiltan. Seemii lama bilbila keessan irraa qabda yoo ta'e, seemiiwwan lamaan keessaa tokko filachuudhaan seemii lamaan irratti iyyuu check gochuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu ergasii ni bilbiltu. Akkuma amma asirratti argartan bilbilli kan koo kun forward ta'ee jira yookaan immoo namaan xalafamee jira gara namaatti forward ta'ee jira jechuudha. Kanaafiyyuu wanta nama wajjin haasa'u namni kun dhaga'uu ni danda'a sagaleedhaan jechuudha. Akkanumallee SMS yookaan immoo meseejiin namaa waliif barreessu salphumatti argachuu ni danda'u. Akkanumallee faaksiidhaan, siinkiidhaan wantoota adda addaa narra geessuu danda'a waan ta'eef wantoota information bilbila kan koo irratti adeemsisu hunda argachuu ni danda'a waan ta'eef nama kana ofirraa haquun murteessaadha. Namni kun na xalafee jira lakkoofsa bilbilaa asirratti argamaa jechuudha. So nama kana ofirraa akkaataa ittiin balleessuu dandeessan osoo isinitti agarsiisin karaa lammaffaa immoo ittiin check gootan isinitti agarsiisa. Koodiin lammaffaa isinitti agarsiisaa jechuudha kan ittiin check gootan. Biyyarraa biyyatti garaagarummaa waan qabuuf koodii lammaffaa kana kan isinitti agarsiisuuf kanas gochuudhaaf ammas urjii jettanii akkanumallee maslaalee jettanii ergasii immoo duwwaa 2 jettanii ergasii immoo maslaalee jettu ammas ni bilbiltuu jechuudha.
Akkuma amma asirratti argatan haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Koodiiwwan kunniin dhaggeeffattoota kan koo biyya irraa biyyatti garaagarummaa qaba waan ta'eef lamaanuu isinitti agarsiise. Biyya tokko irratti kan hojjetu biyya biraa irratti hojjechuu dhabuu danda'a waan ta'eef koodiiwwan kanneen lamaan keessaa filadhaatii tokko jatti fayyadama. Amma immoo namni erga isin xalafuu keessan beektanii booda akkaataa ittiin ofirraa hiikuu dandeettan yookaan immoo ofirraa balleessuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanas gochuudhaaf dhaggeeffattoota kan koo salphumatti koodii iskiriinii irratti isiniif barreesse kana ni barreessitu. Jalqaba irratti maslaalii duwwaa ammallee duwwaa lama jettanii ergasii maslaalii jettanii jechuudha. Akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kana erga barreessitanii booda ergasii immoo ni bilbiltuu jechuudha. Seemii lama bilbila keessan irraa qabdan taanaan filachuudhaan cheeggootu. Akkuma amma asirratti argatan dhaggeeffattoota kan koo eers successful isiniin jedha. Kanaafiyyuu isinirraa haqee jira jechuudha. Koodiin kun biyya tokko irratti garaagarummaa waan qabuuf ammas haquudhaaf koodii lammaffaa isinitti agarsiisu. Kanas gochuudhaaf maslaalii akkanumallee 61 akkanumallee maslaalii jettan ammas ni bilbiltuu jechuudha. Koodiiwwan kunniin lamaanuu hojii tokko qabu. Garuu biyya irraa biyyatti garaagarummaa qaba waan ta'eef kanneen keessaa filattanii itti fayyadamuu dandeessan. Akkuma asirratti argatan eers successful isinii jedhaa jira haqee jira jechuudha. Egaa isteeppiyaan amma isinitti agarsiise kanaan dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan xalafamu beekuu ni dandeessan yoo xalafame ta'e immoo ofirraa hiikuu ni dandeessu. Lammaffaa irratti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan bituun duratti bilbila isin bituudhaaf deemtan maayikiroofooniin isaa ni hojjetamu, kaameraan isaa ni hojjetamu, akkanumallee taach iskiriiniin bilbila sanii ni hojjetamu, akkanumallee sagaleen bilbila sanii ni hojjetamu kan jedhu cheeggootanii akkaataa ittiin bitachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanas gochuudhaaf salphumatti dhaggeeffattoota kan koo bilbila sana erga bantanii booda aappii foon jedhamtu sana keessanii seentu foon kool kan jedhu jechuudha. Bakka itti namaa bilbiltan kana keessa seenuudhaan koodii anam iskiriinii irratti isiniif barreesse kanatti galchitan urjii jettanii ergasii immoo maslaalii jettanii duwwaa jettanii ammas urjii jettanii ergasii immoo dhuma irratti maslaalii jettan. Egaa yeroo kana gara fuula kanaatti isin fudhata. Asirratti sirriitti na dhaggeeffadhaadha. Wantoonni kunniin hundi isaaniiyyuu kan cheeggootanidha. Wantoota kanneen cheeggochuudhaan bilbilli sun ni hojjetamu hin hojjetu kan jedhu erga adda baafattanii booda bilbila san bitachuu ni dandeessu. Jalqaba irratti akkuma asirratti argartan red, green, blue kan jedhu jira. Adda kanatti immoo black kan jedhu jira. Kunniin dhaggeeffattoota kan koo kanneen tokkoon tuquudhaan halluuwwan bilbilli kun saappoortii gochuu danda'a yookaan immoo itti fayyadamuu danda'u isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf red kan jedhu kanarra yoo gootan halluu diimaa saappoortii gochuu bilbilli keessan agarsiisa. Green kan jedhu kanarratti kilikii yeroo gootan halluu magariisa bilbili kan keessan saappoortii gochuu agarsiisaa jechuudha. Akkanumallee blue irra yoo gootan halluu giriinii kana saappoortii gochuu agarsiisaa jechuudha. Black irra yoo gootan immoo halluu gurraacha saappoortii gochuu bilbilli kan keessan ni agarsiisaa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wantoonni kunneen halluuwwan bilbili keessan saappoortii gochuu danda'u isinitti agarsiisa. Kanneen keessaa tokko hin hojjetu yoo ta'e bilbila san bituun qabdan halluuwwan kunniin hin hojjetan yoo ta'e bifaan amma isinitti agarsiiseen. Inni biraa immoo receiver kan jedhudha. Receiver jechuun wanta tokko fudhachuu jechuudha. Bilbilli kun bilbila biraa irraa wantoota adda addaa fudhachuu danda'uu fi hin danda'u kan jedhu yookaan hin hojjetamu hin hojjetu kan jedhu addatti kan itti baaftaniidha. Isarra kilik gochuudhaan haala kanaan sagalee kana yookaan isinitti dhageessu ta'e ni hojjeta waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Inni biraa immoo vibration kan jedhudha. Vibration kan jedhu kanarratti illee kilik gochuudhaan vibrate godha jechuudha bilbilli kun. Vibrate godha taanaan bilbilli sun yeroo isin namaaf bilbiltan vibration ni qaba jechuudha. Inni biraa immoo meegaa kaameraa kan jedhudha. Meegaa kaameraa kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo asirratti argartanii kaameraan inni boodaa jechuudha. Inni boodaa hojjechuu isaa kan agarsiisudha. Akkuma asirratti argartan kaameraan kun sirriitti hojjetaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu kaameraan bilbila kanaa rakkoo hin qabu jechuudha. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo jirippi seensar kan jedhamu ni jira. Seensariiwwan kunniin seensarii lama isaan lamaanuu hojjechuu isaa cheeggoodha. Akkuma asirratti argartan seensar 1 fi seensar 2 kan jedhamu jira. Seensariiwwan kunniin irra kilik gochuudhaan seensariidhaan kunniin ni hojjetamoo hin hojjetan kan jedhu adda baafachuu dandeessanii akkuma asirratti argartan working isin jedha. Seensarii lammaffaa hojjechaa jira jechuudha. So haala kanaan cheek gochuu ni dandeessan seensarii. Inni biraa immoo seensar kan jedhamu jira. Seensariiwwan adda addaatu bilbila keessan irratti argama. Seensariiwwan bilbila keessanii hojjechuu isaa kan agarsiisu waan ta'eef haala kanaan lakkoofsi kunniin ni sosocho'a taanaan hundi isaanii jechuudha. Seensariin bilbila keessanii sirriitti ni hojjeta jechuudha. Inni biraa immoo taachiidha. Taachi kan jedhamu immoo taachi iskiriiniin bilbila keessanii ni hojjetamu hin hojjetu kan jedhu kan itti adda baafatan waan ta'eef taachi kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argartan saanduqoota kanneen hundayyuu haala kanaan sirriitti qabuudhaan dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan halluu magariisa ni dibdu. Halluu magariisa kana erga dibdanii booda
Halluu magariisa kun bakka hunda irratti iyyuu dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan ni dibama taanaan iskiriiniin bilbila keessanii bakka tokkotti irratti iyyuu rakkoo hin qabu jechuudha. Akkuma asirratti argartan barreeffama adda addaa asirra barreessuudhaan cheek gochuu ni dandeessanii. Kanaaf iyyuu iskiriiniin bilbila keessanii bakka hundaan iyyuu akka hojjetu kan addatti hin baafattan waan ta'eef itti fayyadamaadha. Inni biraa immoo ispiikariidha. Ispiikariin bilbila keessanii akkuma ispiikariin bilbila keessanii hojjechuu kan agarsiisudha. Inni biroo immoo front kaameraadha. Kaameraa fuulduraa jechuudha. Kaameraan kun kan gara keessanitti hojjetu waan ta'eef dhaggeeffattoota kan koo front kaameraa kan jiru kanarratti kilik gochuudhaan kaameraa fuulduraa waan ta'eef akkuma asirratti argartan kaameraan kunis sirriitti hojjetaa jira waan ta'eef kaameraan fuulduraas kan boodas ni hojjeta jechuudha. Inni biroo immoo vision kan jedhudha. Vision kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argartan bilbila keessa moodeliin isaa maal akka fakkaatu bakka itti ilaaltan waan ta'eef moodelii bilbila keessanii illee asirratti ilaaluu dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana keessatti wantoota lama isinitti agarsiisee jira. Tokkoffaa irratti bilbilli keessan xalafamuu akkaataa ittiin beektanii fi yoo xalafame immoo akkaataa ittiin ofirraa hiiktan yoo ta'u, inni lammaffaa immoo bilbila tokko bituu keessanii duratti kaameraan bilbila keessanii, maayikiroofooniin bilbila keessanii, akkanumallee taach iskiriiniin bilbila keessanii wanti hundi bilbila keessanii ni hojjetamu hin hojjetu kan jedhu akkaataa ittiin adda baafachuu dandeessan tokko tokkoon isinitti agarsiisee jira. Viidiyoo kana akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kanas like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deemina. Horaa bulaa.